warri jechuudha laala guys. Warri amboon kan qabdu amboon akkatiin tolchineettu kuni magaalaa Maqeedha. Keenyas akkasuma daaraa keessa deemna. Nuti akka kiyyannoo tokko hin fannees immoo rabbii hubanne bara. Dokan agawa kasih dong akan udah teren domai. Oh nagawa kanje. Oh ni doma kan udah. Mahal ya. Dhiirri hiriyaa baay'ee hin qabne hiriyaa dhiiraa illee jechuudha dabalatee hiriyaa baay'ee hin qabne abbaa manaa gaarii ta'uu danda'a. Shamarranii hiriyaa baay'ee hin qabne hiriyaama shamarranii illee jechuudha haadha manaa gaarii ta'uu danda'u. Warri hiriyaa baay'ee qaban gara gaa'ilaatti yoo seenan illee bakka haadha manaa isaaniif yookiin abbaa manaa isaaniif kennan sana hiriyaa isaaniif kennu. Isa kana sirriitti beekuutu nurra jiraataa jechuudha. Galatooma. Dogoggora dhiironni hariiroo keessatti uuman laman isinitti maati sirriitti na dhaggeeffadha. Inni jalqabaa gorsa baay'isuudha. Yeroo baay'ee akka hiriyaa isheetii osoo hin taane akka abbaa isheetiitti aakti godhu. Kun immoo hin hojjetu. Ati abbaa ishee osoo hin taane hiriyaa isheeti. Kanaaf gorsa osoo hin taane kan isaan sirraa barbaadan jaalala sirraa barbaadu. Inni lammaffaa utuu nambifatiin karoora gara fuulduraa abjuu gara fuulduraa wanta qabdu wanta hin qabne hundumaa itti haasa'uudha. Karoorrichi kan keedha, abjuun kan keedha, mul'atichi kan keedha malee kan ishee miti. Ofumaatii waan fayyadu tokko illee hin qabu. Isin dhagaani. Kanaaf ututi waan karooraatti haasoftu yeroo waan karooraa waan mul'ataa haasa'uu jalqabdu isaan si dhiisanii deemuu jalqabu. Bilbila faa lafa kaa'anii si dhaggeeffatu. Haasaa kee hin dhaggeeffatanii jechuudha. Kanarraa of eeggadhaa. Galatooma. Dhiirri hiriyaa baay'ee hin qabne hiriyaa dhiiraa illee jechuudha dabalatee hiriyaa baay'ee hin qabne abbaa manaa gaarii ta'uu danda'a. Shamarranii hiriyaa baay'ee hin qabne hiriyaama shamarranii illee jechuudha haadha manaa gaarii ta'uu danda'u. Warri hiriyaa baay'ee qaban gara gaa'ilaatti yoo seenan illee bakka haadha manaa isaaniif yookiin abbaa manaa isaaniif kennan sana hiriyaa isaaniif kennu. Isa kana sirriitti beekuutu nurra jiraataa jechuudha. Galatooma. Dogoggora dhiironni hariiroo keessatti uuman laman isinitti maati sirriitti na dhaggeeffadha. Inni jalqabaa gorsa baay'isuudha. Yeroo baay'ee akka hiriyaa isheetii osoo hin taane akka abbaa isheetiitti aakti godhu. Kun immoo hin hojjetu. Ati abbaa ishee osoo hin taane hiriyaa isheeti. Kanaaf gorsa osoo hin taane kan isaan sirraa barbaadan jaalala sirraa barbaadu. Inni lammaffaa utuu nambifatiin karoora gara fuulduraa abjuu gara fuulduraa wanta qabdu wanta hin qabne hundumaa itti haasa'uudha. Karoorrichi kan keedha, abjuun kan keedha, mul'atichi kan keedha malee kan ishee miti. Ofumaatii waan fayyadu tokko illee hin qabu. Isin dhagaani. Kanaaf ututi waan karooraatti haasoftu yeroo waan karooraa waan mul'ataa haasa'uu jalqabdu isaan si dhiisanii deemuu jalqabu. Bilbila faa lafa kaa'anii si dhaggeeffatu. Haasaa kee hin dhaggeeffatanii jechuudha. Kanarraa of eeggadhaa. Galatooma. Wantoota hariiroon akka galmaan ga'an godhan keessaa muraasan isinitti maatii sirriitti na dhaggeeffadha. Inni tokkoffaan hin sobin hiriyaa kee hin sobin jechuudha. Turee beekamuun isaaniif waan ta'eef hin sobin. Lammaffaa utuu sitti hin tolin natti tolan jedhin utuu hin ta'in hin ta'an jedhin waanuma dhugaa tokko dubbadhu. Sadaffaanii hariiroo darbe hariiroo sammaa wajjin wal bira hin qabin gonkumaa jechuudha. Gaariis haa ta'u badaas haa ta'u inni darbe darbeera waan ta'eef. Inni arfaffaan haasaa hiftoominaati. Yeroo hundumaa iftoominaan haasa'uudha. Waa dhoksuu dhiisuudha. Inni kun hariiroo yeroo dheeraadhaaf tursuu danda'a. Inni itti aanu kennuudhaaf fudhachuu baruudha. Yeroo hundumaa kennuu osoo hin taane, yeroo hundumaa fudhachuu osoo hin taane, kennuudhaa fi fudhachuu baruuni hariiroon keenyi akka sirriitti galma ga'u yookiis yeroo dheeraa turu gochuu danda'a. Yaada kana fakkaatu argachuuf foloo gochuun dagatinaa galatooma. Yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun barnoota saayikooloojii barachaa jiru. Sababni isaa yeroon kun yeroo baay'ee walxaxaa fi baay'ee rakkisaa waan ta'eef namallee yeroo itti gargar baasan dhibe waan ta'eef tooftaa saayikooloojii fayyadamuun akkasuma barnootawwan adda addaa ogummaawwan adda addaa barachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef isinillee barnoota kana barachuu kan barbaaddanii akkasuma amala namaa akkasuma waan namni yaadu beekuu warri barbaaddanii keessaan dubbisuudhaanii barnoota kana barachuu hin dandeessu leenjii kana leenjii hin dandeessu sana booda jijjiirama guddaa ofirratti akka argitan shakkii hin qabu jechuudha. Namoonni gurguddaan akkasuma barnoota digirii kan qaban illee barnoota kana barachaa jiru. Isinillee kottaa itti dabalamaati waan an jedhu kana kottaa keessaan barachuudhaan mirkaneeffadhaa jechuun barbaada. Tooftaawwan ittiin barbaadamaa ta'an afurin isinitti maatiin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Inni tokkoffaanii sirriitti uffachuudha.
Yeroo ammaa kana namni poteenshaalii namaa yookiis dandeettii namaa osoo hin taane uffannaa namaa waan nama madaaluuf sirriitti uffachuun inni lammaffaan qaalii of taasisuudha. Yookiis akka salphaatti argamuu dhiisuudha. Sababni isaa namni keenya yoo ati hojii dhiiste akkasumallee yeroo kee gubdee bira deemte nama gatii hin qabne waan si fakkeessuuf yoo hojii hin qabdu ta'ellee akka nama biizii ta'etti yoo of lakkoofte irra barbaadamaa taata jechuu barbaadeen. Inni sadaffaanii fuula kee ifaa taasisuudha. Yeroo baay'ee namni nama fuula guduunfuu fuula gurraachessuu hin jaallatu. Kanaaf kokkolfuu fuula keenya ifaa yoo taasisne namni ni jaallata jechuudha. Inni arfaffaanii nama namaaf yaadu yookiis gara jabeessa ta'uu dhiisuudha. Nama gara jabeessa garaa jabaatu yookiis namaaf hin dhiigne namni dhimma isaa hin qabu jechuudha. Tooftaa kana yoo fayyadamne baay'ee barbaadamaa ta'uu dandeenya. Galatooma akkasuma tooftaawwan kana fakkaatan barachuudhaa fi foloo gochuullee hin dagatinaa ulfaadha. Yeroo ammaa kanatti nama baay'ee barbaadamaa ta'e tokkoon isinitti maatii hin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Hiriyoota keessaniif illee sheer gochuu hin dagatinaa. Innis nama baay'ee dhaggeeffatuu fi nama xiqqoo haasa'udha. Yeroo ammaa kana namoonni baay'een gurra dhabanii jiru. Yeroo isaan itti beekaa teessisanii ofii haasa'anidha. Nama guddaa teessisanii itti ofii haasa'anidha. Yeroo ammaa kana namni dhibe nama dhaggeeffatuu fi nama gurra qabutu dhibe. Galatooma. Tooftaawwan ittiin barbaadamaa ta'an afuriin isinitti maatiin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadha. Inni tokkoffaanii sirriitti uffachuudha. Yeroo ammaa kana namni poteenshaalii namaa yookiis dandeettii namaa osoo hin taane uffannaa namaa waan nama madaaluuf sirriitti uffachuun inni lammaffaan qaalii of taasisuudha. Yookiis akka salphaatti argamuu dhiisuudha. Sababni isaa namni keenya yoo ati hojii dhiiste akkasumallee yeroo kee gubdee bira deemte nama gatii hin qabne waan si fakkeessuuf yoo hojii hin qabdu ta'ellee akka nama biizii ta'etti yoo of lakkoofte irra barbaadamaa taata jechuu barbaadeen. Inni sadaffaanii fuula kee ifaa taasisuudha. Yeroo baay'ee namni nama fuula guduunfuu fuula gurraachessuu hin jaallatu. Kanaaf kokkolfuu fuula keenya ifaa yoo taasisne namni ni jaallata jechuudha. Inni arfaffaanii nama namaaf yaadu yookiis gara jabeessa ta'uu dhiisuudha. Nama gara jabeessa garaa jabaatu yookiis namaaf hin dhiigne namni dhimma isaa hin qabu jechuudha. Tooftaa kana yoo fayyadamne baay'ee barbaadamaa ta'uu dandeenya. Galatooma akkasuma tooftaawwan kana fakkaatan barachuudhaa fi foloo gochuullee hin dagatinaa ulfaadha. Nama baay'ee jaallatu tokko dhabuu yoo barbaadde wantoota kana godhu. Tokkoffaa garmalee barbaadi. Garmalee iyyaafadhu. Garmalee jaalladhu. Lammaffaa yeroo hundumaa ariifadhuuti bilbila isaanii kaasi. Meesajii isaanii deebisi. Isaanumaan barbaade, isaanumaan hordofi. Sadaffaa gatii baay'ee itti kenni, bakka itti kenni, kabaja guddaa kenniif, ofii kee gadi buusi, dhimma kee dhiisi, fedha kee dhiisi, fedha isaanii duwwaa raawwadhu. Inni arfaffaan yeroo isaan jedhanitti, bakka isaan jedhanitti argamiif waan isaan jedhan yeroo hundumaa godhu. Isaa boodaatiyyuu nama san dhabdee of argita. Waanan jedhu kun turtanii yoo itti yaaddan isiniif gala. Wantoota fayyaa sammuu keenyaa fooyyessan gurguddaa sadiin isinitti maatiin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Inni tokkoffaanii guyyaa guyyaadhaan dubbisuudha. Inni kun baay'ee fayyaa sammuu keenyaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni lammaffaan barreessuudha. Namoonni baay'een barreessuu akka salphaatti ilaalu garuu barreessuun fayyaa sammuu keenyaadhaaf baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaanii hawaasummaadha. Namoonni baay'een hawaasummaan barbaadanii kophaa jiraachuu barbaadu. Garuu hawaasummaanii baay'ee barbaachisaadhaa fi fayyaa sammuu keenyaaf illee baay'ee murteessaa akka ta'etti qorannoon adda addaa mul'isaa jechuudha. Inni arfaffaanii hirriba gahaa argachuudha. Rafuudha jechuudha. Namoonni baay'ee hirriba gahaa hin argatanii hirriba sirriitti rafanii sababni isaa kanneen yeroo isaanii hedduu kan isaan irratti guban miidiyaa hawaasaa irratti waan ta'eef hirribni isaanii baay'ee jeeqamaadha. Kanaaf wantoota arfan kana gochuu hin dagatinaa.